harka fuunee uummata qashtii akkam jirtu iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadha haa ta'u egaa yeroo darbe viidiyoo darbe irratti akkuma argitan abiyyoon dhukkubsatee mana yaalaa galee ture egaa sababni isaa anadha akkuma waliin nageenye inni illee na dhuksaa ture akkuma beektan sababa kootiin as galte sababa kootiin dhukkubsattee naannoo akkasumatti lafa dha'ee hiriyoonni koo na fidan naamna jechaa ture garuu dhumarra gaafa doktarii bira dhaqeetoo gaafadhu waan doktariin jedhe hunda isaa waliin dhageenyeerra tiriitiin akka isa barbaachisu dhiphina sammuu akka qabu tiriitii hin godhuuf taanan isarraa nan fagaadha taanan itti dhiyaadhee kunuunsa hin godhuuf taanan gara maraatummaatti akka inni deemu walumaan dhaggeeffannee jechaadha. Egaa Abiyyoon immoo mucaa garraamidha. Akkuma isin argitan nama jaalala beeku akkaataa ittiin tiriit nama godhanillee nama beeku nama jaallatee akka keessa galfachuudhaaf immoo waanuma goone hin qabu. Haga mana keenya dhufeetoo dhaanamuu dirasiitti kan inni ga'e sababa kootiin jechaadha. Bakka tiriitiin nuti inni natti argisiisu ilaalchini naaf qabu kabajni naaf qabu even kootuu yoon jedhanillee battaluma san dhufa wayii yoon gochuudhaaf jedhallee akkuma jaalallee isaatitti kana gochuufan himsooreen dabbara waan akkasii jedhee yaada narraa fudhataanii osuma yaada kanayyuu naan dhiyeessiniin duratti jechaadha. So hedduu nama gaariidha. Anaaf immoo miiruma jaalalaayyuu isuma irratti kan hin argaa jiru. For the first time namni akkasitti kunuunsa kan naa gochaa jiru. Sarpiraayizii irree jireenya koo keessatti godhamee hin beeku. Sarpiraayizichi xiqqoo wayii tasannaa aarsuu malee anaaf sarpiraayizii addaa ture. Sarpiraayiz godhamee haaja hin beekneef jechaadha. So anis gama kootiin gurbaa akkas na jaalatee maraachuuf jedhu kana yoon ignore godhee anumaafiyyuu cubbuudha rabbi hin jaallatu isinillee hin jaallattanii anumaafirree gaarii miti jireenya koo fuulduraatiif jedhee yaadurraan kan ka'e kunuunsa gochuudhaaf murteesseera. Tiriitii isaa gochuuf yeroo baay'ee isa faana dabarsuuf murteesseera. Egaa har'a waameen jira iddoo akkas bareedu kana neecharii argaa jirtu miti iddoo akkas bareedu kanatti waamaniira nan dhufa naan jedheera. Egaa eddaas dhufee booda ijumaafuu nyaataan kun osuma nyaatayyuu nyaachuu baatan jechaadha. Maraata numtuu nama fayyanatti fakkaata iddoo akkasii kanatti. So dhufaaraa tiriitii gochuu walumaan jalqabnaa siniin jedha uummata qashti mee walumaan turra hamma dhumaatitti. Egaa gurbicha keenya akkuma argitanii itti mimmiidhagee jira gentleman isa jedhamu san jechaadha. Akka haala akkasiirra kan inni jiru heddumarraa bareedeera. Haalli fayyaa isaarree bareedaa fakkaata. Amma itti fureera waan akkasiidha. Egaa warri dhugaadhaa sobaa waan akkasii keessa miira akkasii keessa galtaniitu shakkaa jirtanii walumaan laalaa deemna. Wanti soba ta'e tokkoyyuu hin jiru. Tiriitiin humtanii godhu kunillee soba jettanii yaaddu taanaan dhugaa isinitti naara hedduu naara. Naa waanuma bareeda isinii qabannee dhufaa jirra. Gurbaa kanas bakka tiriitii bareedaa godheetifan fayyifachaa muudii bareedarra fidee dhufa jechaadha. Amma fayyaadha miti ati garuu fayyiteetta. Amma fayyeera xiqqoo. Iddoo xiqqoo waan na jedhee ture. Gara caalummoo yaada kee miti ishee. Yaada kee miti jechaa jira. Moodhaan immoo tiriitii gochuudhumaa jiman qabu kan tiriitii gochaa jira. Egaa hojjaawwan babbareedoo irraa barachuu dandeessan hedduu qabannee dhufaarraa. Subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa 10,000 hin galle haga ammaatittiyyuu 10,000 gashaanii yaada qabdan comment section irratti nuuka yaadni keessan nu jabeessa malee duubatti nu deebisu. Ilaalchi namni kamiyyuu qabu nuuf faayidaa guddaa qaba. Gaarii isaa ta'uu badaa barreessurraa duubatti hin jedhina nuti hedduudhuma kunoo sin jaallanna. So waan akkasiidha na lubbu. Anna hojii babbareedaatiin deebina jedhee yaada. Anna xiqqoo social media kanarratti wanti ta'e deemaa jira. Namni gaafa waa tokko dubbatu si waa lama hubachuu qabdu. Of course. Inni tokko aariitiin namni dubbatu jira. Si galee miti bifa aarii keessa galee kun akkasidha jechuu danda'a. Si galee miti. Wayi nama tokko immoo kan hubattan abbaa masaarratti hubattu malee namni akkas jedhee dubbatiif wanta hubattan hin qabdan. Akkas. Xiqqoo aarii minaamin waati tokko numa jira. So anis waaqayyo jedhee soorii kootiin argadheera. Kana booda viidiyoo babbareedaa isinii hojjenna. Kan isin barnoota irraa argattan kan isinitti enjoy gootan maaliif baay'een keenya namoota warra kaanis yoo argitanii warra sana jala fiigna. Fiigana miti Oromoon keenya karoorri keenya inni guddaan Oromoon dandeettii maali akka qabu. Targisiisuudha. Amma warra kaanii caalaa akka hojjechuu dandeenyu. Haga ammaatti namni ijoolleen Oromoo koondishinii akkasiitiin socho'an hin jirani. For the first time numa dhedhee yaada dhimma akkasii irratti kan hojjechaa jiru.
So hagam dandeettillee akka qabnu ijoolleen Oromoo sana nuti kan argisiisuu barbaanne. So kan namaatu deemtanii guddistuu haja ta'eef kan keenyallee sirnaan daawwattanii moor akka nuuf beeksistan isin gaafannaan isiniin jedha jaalatamtoota waan isiniin jaalladha beektuuni. Anna antini jedha wanta nuuf sooree gidduu jiru hundumaa immoo yaa hunduma isaa deemsa keessa waan hundumaa hubattu yaa isantu dubbannu caala sanutti goonutu murteessaadha. Akkasi. Yaa anna waan hundumaa isin hubachaa madeemtu waan argitan hundumaa jechuudha. Anna yaa bada taayimii ammaa kanarratti waan nama aggeeffachuuti bada. Nuti by the way commentii hamaa sinuma fudhanna gaarii sinuma fudhanna nu barbaachisaa haja ta'eef jechaadha. Intini keenya sadadhabaa akka ittiin fooyyeffannu kan nuti taasisuun commentiin kamiyyuu jechaadha. Garuu irra caalatti immoo commentiiwwan hedduu fokkisan jiru. Yaannimti nama hin eeggamne irraa kakka'anillee jiru. Inni immoo nu laaffisuuni. Edaa namni akkanaa namni akkasiisuun akkanaa jennee akka nuti hubannoo gaarii akka argannu nu taasisa malee waanuma duubatti nu deebisu tokko hin qabnu. Fuulduratti kan nuti deemaa jiru jechumaa fi akkasi. Yaa namoonni baay'een namni commentii kaasu waa lamaaf kaasa. Inni tokko dhuguma isaatti dhaga'amee sisirreessumaaf commentii kaasa. Sigaramtire. Inni kaan immoo waan namatti hojjettullee kan sii jibbu jira. Sigaramti. Anna yaa miqqanyummaan immoo faayidaan qabu. Maaliif nuti nama kamiyyuu taanaa wal guddisna. Yaa nam tokko nyaatee aduu namni osoo hin taane hundumni keenya Oromoo waan taaneef wanta wal guddisuu qabnu irratti wal guddisna. Wanta wal gargaaruu qabnu irratti wal gargaarra wal cinaa dhaabbanna jechuudha. Maaliif namummaa jechuun wal cinaa dhaabbachuudha. Gaafa namni tokko hin qabnetti nama gargaaranii nama support godhu yeroo hundumaa caalladha. Amma fakkeenya qabeenya godhattee iddoo guddaarra keessee namni miliyoona tokko siif laate hom tokko sitti hin fakkaatu. Siigalamti. ግን gaajjallaa gaafa jirtu gaafati hom tokko dhaabdee rakkattu nama isa birrii tokko sii laate sana yaadatta. Of course. Siigalamti. Naa nuti bal'inaatiin namoota gajjallaa jiran supporting goona. YouTube ijoollee afaan Oromootiin hojjetan hunduma reaction isaa ta'u viidiyoo garaa kan hojjetan yooma viidiyoon isaanii xiraa ta'abillee waan isaan isinitti toluu didellee akka isaan motivate ta'anii viidiyoo bareedaa hojjetaniif waan isaan qaban. Haamilee ta'uu fi qabna. Yaa subscribe gochuudhaan. Yaada bareedaa laachuufiidhaan. Haamileen isaanii irra caalatti akka ta'e waan gaarii qabatanii dhiyoo dhufan edaa uummanni kun akkasitti accept nu godhaniiru jedhanii akka isaan ofitti deebi'anii immoo ofuma daalan nuti edaa akkasii waan biraas hojjechuu ni dandeenya akka isaan jedhanii hubatanitti yaada bareedaa soo kenninee fi ijoollee Oromoo hedduu lafaa ba'ii meeqatu jira kan hojjechuu barbaadanii garuu haamileen humti isaanii cabeetoo manatti hafanii jiranii ijoollee hedduu qabna jechumaa fi jabinuma namaa dubbii namaa ni dandeessaa hojjechuu dandeessaa jechoota jedhan kanatti laachuu dadhabne kan manatti hafan ijoollee baay'eetu jira jechaadha. So ijoollee keenya haa jabeessinu. Aartiiwwan bifa Oromummaatiin jiran irra caalatti haa guddatanii jechumaa fi kana wanni jiru. Anna namoonni tokko immoo sin dhuguma waliin jaallanne jaalala irratti qoosaa jirtu. Namoonni jedhan namoota baay'ee jira. Yaa nuti jaalala irratti waan qoosaa jirru hin jiru. Maaliif amma nuti itoo jaalala irratti qoosne namni maal godha? Boodarree jechuudha. Dhaloonni ol dhufan boodarree jechuudha. Dhaloonni ol dhufanii wanti jaalala kanaatiin namoonni fammasuuf jedhanii waan akkasii godhan jiru. Yaa jaalalaan qalladanii minaamin jedhanii jechuudha. Na kanaaf akka jaalalli dhugaa hin jiraanne babal'isa. Siigalee jira waan akkasii. Anna wanta sobaa miti waan nuti gochaa jirru waan qabatamaadha. So wanta qabatamaa waan gochaa jirruuf nuti jaalala balleessuuf yookaan immoo namni akka jaalala akka waan itti waan godhan akka ittiin fammasuuf minaamin namni itti fayyadamu hin goonu. Anna wanta jiru hundumaa immoo yaa jalqaba keenya argitaniittu uuma keenya immoo arguuf waliin turuu duwwaatti isinirraa eega. Bakka. Anna waan hundumaa immoo qubna gara goonee isinitti agarsiisna. Waan hundumaa wanta ta'u qaba jechuudha. Anna kana booda viidiyoo babbareedaatiin isin deebina. Yaa wanta sisirreeffamu namni jireenya isaa keessatti mudaan dhabu sisirreessaa deemna. Yaa keessumaa immoo namoonni baay'een support nu gochaa jirtu baay'ee galatooma. Anna keessumaa durboota biyya alaa jiraattan Dubaay keessa minaamin baay'ee tokko isaan jaalladha እግዚአብሔር maaliif jechuudha. Bakka hojii isaan nuti hojjennu kanarratti baay'ee support nu godhu. Nutis durboota biyya Arabaa jiraatan dhugaa isaan qaban namoota dhugaa isaanii jalaa ukkaamame sooshaal miidiyaa irratti baasne waan baay'ee. Zawee dhimma kana eddanni kaasee dhimma jaalalaa irratti ijoollee jaalalaan miidhaman. YouTube mata duree ammatti itti yaadati kan inni jiru yaada kanallee isinuma kan kaase guys miiltoo jaalalaa mata duree jedhuun
ijoollee jaalalaan miidhaman yeroo dhiyoo keessatti directly live irratti seenaa isaanii warra dubbatanii maybe fuulli isaanii dhokatees ta'uu danda'a dhokachuu baatus namni hedduun akka irraa baratutti reaalitiidhuma jiru dhugaadhuma jiru miidhamuma jaalala isaanii qaban ba'anii ofumarraan jalqaba guyyicha yaada hedduu kan inni jechuu barbaadu hedduutu jira. Yaada kanallee finnee isin biraan ga'uuf isin barsiisuuf qophiidha isiniif jechuudhumaafi kana wanni jiru. Yaanna wantoota akkasii baasnee uummatti beeksisna maaliif keessumaa durboota gaafataatu sagalee ishiin dhagahamu siigalee miti iyyiteellee nama bira geessifachuuf badaa waan jedhu maaliif yeroonni baay'een namoonni afaan qabanii jiru dubbatanii moosifachuu danda'u siigalee miti annaa wanta sana approve goona social media irratti finnee namoonni waan akkasii wantoota akkasii qabdan social media keessaatti nu haasofsiisuu dandeessu na waan hundumaan furraa annaa kana booda liveis hanga danda'ametti yaa'u xiqqoo hojjaa waan hin qabuuf natti ulfaachuu danda'a. Amma danda'ametti galuun ayyaala. Annaa namoonni asumarraa iski ankos promootan godhata. Sigirelluuma rakkina qabu. Annaa namoonni Itoophiyaa keessa jirtan jechuudha. Itoophiyaa keessa jirtanii naannoo kamirrayyuu jiraadha. Tikeettii xiyyaaraa namoonni barbaadan yoo jiraate jechuudha. Tikeettii xiyyaaraa namoonni barbaadan yoo jiraate naan keessan na haasofsiisuu dandeessu. Paaspoortii peejiin isaa siin jalaa dhume. Paaspoortii bade, paaspoortii diyaamee ta'e waan akkasii namoonni waan sirreeffachuu barbaadan keessaan na haasofsiisa. Innaa waan dhumaatiin wal wajjin jirra. Yaa'u kana booda nuuf sooree. Walumaan nu argitu yoo nu nuffuu baattan jecha. Innaa viidiyoo barsiisaa ta'e waan ariifii ta'e immoo qabannee isiniif deebina. Waanuma riilii hojjenna. By the way ijoolleen seenaa jaalala darbee irratti miidhamtan seenaa dhugaa kan qabdan warri dubbachuu barbaadan nama biraarree ni barsiisa jettanii warri yaaddan tiktaakii koo jalaa liinkii teelegiraamaa kaa'eera gama saniin ani seenaa koo dubbachuu nan barbaada jettanii gama teelegiraamtiin dhuftanii na dubbisuu dandeessu nuti immoo daayireektilii uummatatti kan dhiyeessinu laayivii irratti jechaadha kana galatooma. Yaannaa annaa subscribe nu godha nu jajjabeessa innaa ji'a lama gidduutti 100 galuu qabna. Ji'a lama gidduutti ta'e dhugaa 100 galuu qabna. Amma torbee lama miti torbee lama miti. Torbee tokko akkas. Torbee lama fakkaata. Osoo gidduutti waan tattaanii uumame. Hanga maqaallee qayyaruuf jennaan ji'a booda guyyaa 60 natti laate guyyaa 60 booda qayyartamna. Annaa wanta iifamuuf ka'ee lubbuu horatedha. Iifamuu dhiisi. Wannumti iifamu hin jiru si'achi gaa'es. Annaa maalitti warri amaanaa guzoo wada fiitetti. Gara fuulduraatti jechuudha adeemsi. Adeemsi gara fuulduraatti. Nu jabeessaa subscribe godha warra chaayinaalii kana hin beeknerre akka beekaniif share walii godhaanii. Siniin jechuu barbaannaa nuti hedduu sin jaallanna sin kabajna sin malee bakka akkam sin malee qurxummii bishaan keessaa ba'ee beektu hindu'a akkasidha nuti sin malee. Ani garuu si malee akkasidha. Ani garuu si malee akkasidha deemaa nyaatu garaana nyaate dhuga. Amma jette mucaa kun naataate malee neeja. Argaartu miti immoo kunuunsatti baay'ate jette mucaa kun naataatu malee jaartadhe. Amma koo hojjaa dhiisee nani ani hundumaa sooree bakka. Nuffitee dhufu. Ara maaliif nuffa? Nuffaarta moo haafu? Ara. Annaa kana booda hojii gaariitti isiniif deebina. Na sappoortii nu godhaa baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna. Thank you jennee asuma irratti viidiyoon keenya irraa kan maatiin itoo xumurame qaxxaa immoo viidiyoo bareedaatiin viidiyoo isin koomentii keessan laalle koomentii keessan eegna bitam subscribe keessan laalle bakka viidiyoo kanaan subscribe meeqa galuu qabna 20,000 dhugaa waan akkasii ta'uu qaba viidiyoo kanaan subscribe 20,000 galuu qabna bakka challenge keenya sana booda nutu viidiyoo hojjennu isaa dubbiidhuma bakka 20,000 bakka viidiyoo kanaatiin 20,000 galuu qabna yaa share godhaati like immoo 20,000 likes 20,000 na guddaa sin jaallanna guddaa sin kabajna uummata qashtii iddoo jirtanitti nageenyi keessan badhaadhanuuf haa ta'u itti sin jaallanna turtii gaarii isiniif haa ta'u galatooma. Galatooma. Bye.